Kun sagantaa BBC afaan Oromooti. Nu waliin tura. Sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo Kamisa Adoolessa 23 bara 2020 eegaleera. Ashamaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya ani Baqqalaa Toomaati. Sagantaa har'aatiin barreessaan Kaafaawoo Obbo Dajanee Xaafaa maaliif hospitaala eekkaa Kotabee geeffaman abokaatoo isaanii gaafanneerra. Sababa dhukkuba koronaa wal qabatee firrillee ijaan arguu akka hin dandeenye abokaatotaan illee wal arguu akka hin dandeenye dhorkuudhaaf. Yeroo tatamsa'inni koronaa vaayirasii hammaate kanatti namni of eeggannoo dhiisuun nu yaaddessee jedhu jiraattonni magaalota Oromiyaa dubbisne. Mootummaan siyaasaaf itti fayyadamu malee vaayirasiin hin jiru jechuudhaan hawaasni of eeggannoo duraan taasisan guutumatti dhiiseeti jira. Tajaajilli intarneetii moobaayilaa addee citee ture guyyoota 23 booda deebi'uu ilaalchisees gabaasa qabna. Maraafuu haga xumuraatti nu waliin tura. Tajaajilli intarneetii moobaayilaa jecha artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee guyyoota 23 addaan citee ture kutaalee biyyattii garaagaraatti deebi'eera. Dhaabbanni bilisummaa fi uggura intarneetii hordofu Netblocks jedhamu Itoophiyaan bara dabree ji'a waxabajjii keessa intarneeta cuftee wayita turteetti guyyaatti yoo xiqqaate $4 miliyoona ol dhabaa turte jedha. Mootummaan Itoophiyaas intarneetni meeshaa haasaa jibbiinsaa tahe kanaaf cufuuf dirqamne jechuun BBC'tti himee ture. Tajaajilli intarneetii deebi'uu hordofee hordoftoota BBC afaan Oromootiin intarneetiin ugguramee yeroo turetti jiruuf jireenya keessan irratti dhiibbaa akkamii isinirraan gahee jennee gaafannee turre. Intarneetni ugguramuun rakkoo nurra fide rakkoo amma nan jaamneedha. Waan addunyaan itti jirtu haala addunyaan itti jirtuus hin beeknu yeroo kana maal tokko turee fi akkuma nama bakka addunyaa bara gaafa moobaayiliin jirre jechuudha. Haala san keessa waan takka biyya teenya keessa mana keenya keessa ala waan jiru quba hin qabnu jechuudha. Akka nama addunyaa tanarra hin jirreen fakkaata tureen. Torban lama kan caale kana keessatti miidhaa guddaadha. Namoonni baay'ee intarneetii kanaanis dalaganii jiraatan baay'ee jiru. Hojii danuu cufsiise beektaa intarneetiin gaan beekamaa gara biyyaatiinis illee namoonni intarneetii kana dalagan jiru. Bilbilli adda addaas kan namoonni biyya alaatiin waan adda addaa hojjetan jiru nama waliin. YouTube irrattis waan tokko nan fayyadama. Yeroo waa'ee barnootaatiin wal qabateef illee kan inni intarneeta laatee jira. Wantoota akkasiitiinis illee argachuu hin dandeenye. Yeroo namoota guruppii walitti barumsa illee barannutu jira. Wantoota akkasiitiin rakkoo nu saaxileera waan danuudha. Dhabamuu isaa kana wajjin intarneetiidhaati wajjin qabatee waa hedduu dhaabbatee ture. Hojii keessaa hojii hojjennu akka dhuunfaattis namoonni hedduun achumatti harkaa dhaabbatee hojii guyyaadhaa kan hojjetamu akkuma duraan karoorfatamee namni akka qabamu waa kun akka hafu hin beekamne harka hafee achumatti dhaabbatee san qofaa miti namoota wajjin wal qunnamuurraa hojii sol qabatee maatii fi maatiillee haala hedduu kana ture kanaa wajjin wal qabatee socho'anii illee wal arguudhaaf rakkoodha ture. Kanaa waliin illee wal qabatee wal arguunis baay'ee rakkoodha jechaadha. Hawaasa keessatti sodaa guddaanis ni jira haala ammaan tana jiru kana wajjin wal qabatee. Gabaasa itti wayitan cehu waqtii tatamsa'inni koronaa vaayirasii akkaan hammaachaa jirutti namni of eeggannoo dhiisee jiru idileetti deebi'uun yaaddoo guddaa nutti uumee jedhu jiraattonni magaalota Oromiyaa BBC'n dubbise. Yeroon kun yeroo vaayirasicha akka malee itti hammaatu jedhamee tilmaamamee akka turee fi ragaan amma jirus kanuma kan mul'isu ta'uu biiroon fayyaa Oromiyaa himeera. Waayilli keenya Bizuwarq Olaanaa Amboo baatuuf Haraaritti bilbilee haala jiru jiraattota gaafateera wal duraa duubaan kunooti. Ani obbo Maraa Afaanaan jedhama. Sodaa jiruu fi akkaataa labsii adda addaa gad bu'een tokko kan raawwataa deemu hin jiru jechuun hin danda'ama gooftaa ko. Keessumaa amma daandii irrattis yoo gad buute namni sirraan godhu duratti Amboo kabaja qaba. Amma faallaa ta'ee hafuura walitti baasaa deema. Kana biraan immoo ishee afaanitti keewwatan sana hin keewwatan sirumayyuu hin jiru. Parsantii tokkoon ta'u 100 keessaa namoonni kana keessatti argitu. Haalli isaa baay'ee nama sodaachisaadha jechuun hin danda'amu. Innaa duraa tokko otoo maaskii kana keeyyatiin biiroo seenuun tajaajila adda addaa argachuudha iddoo tokko dhaquun karaarras deemuun gaafa gabaas gaafa kan biraas iddoo warra du'aa wayittis yoo jiraate bishaan wayii saamunaan harka dhiqachiisaa turanii inni kun immediately gad bu'e amma to'annoo hordoffiitu baay'ee gad bu'aadha.
Maqaan boruu Tiktaalaan jedhama. Duraan maaskii illee hin fayyadamu. Maaskii sanuu yoo amma isaanii harkallee ol fuudhuu jalqaban harka hojjetatu. Amma even hojjetaan mootummaa amma yoo tiftee nagumaa biyyattanii jibboon jiru harka nafuu hin suraatini jiinja. Baay'ee nama yaaddachiisa. Speeshaalii amma naannoo dugdaa kanatti namni bakka bo'aa bakka maalii yoo deemu maaskii fayyadamu fageenya eeggachuun hin jiru harkallee ol fuudhuu nama jalqabamee biyya baadiyyaa irratti fa'a baay'ee nama sodaachisa beekta. Ani Afandi Maamudin Jama jiraata magaalaa irratti mootummaan siyaasaaf itti fayyadamu malee vaayirasiin hin jiru jechuudhaan hawaasni of eeggannoo duraan taasisan guutumatti dhiiseeti jira. Duraan magaalaa keessatti namni baay'inaan maaskii ni fayyadama. Baay'eedhaan harka dhiqachaa deema. Saanitaayizara baay'ee fayyadama ture. Addaan fageenyi baay'ee eeggama ture. Salaam waliin jechuun dhiifamee ture. Chafuu taatee turte harka ol fuudhuun. Ammaan tana garuu haaree deebitee guutumatti maaliifi faallaa mootummaa deemna kan jiru takkaan mul'ata. Wanni kun uummanni ilaalcha dongoraa tokko keessa haalli itti galeetu jira. Wanti kun yoo jiraate of eeggannoo taasifnaan faayidaan kanuma keenya kanuma uummataati. Wanti kun hin jiraatu taanaanis wanni miidhamu hin jirtu jechuudha. Yeroon kun yeroo kamiyyuu caalaa yeroo itti namni vaayirasicharraa of eegu ta'uu qaba ka jedhan hoogganaa itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Dajanee Abdannaa wanta namni gochuu qaba jedhanis yaadachiisaniiru. Yeroo ammaa kana keessumaa yeroo keeziin bal'inaan itti mul'atudha meeyye tilmaami kana dura hojjetamaa ture adoolessa 15 kana taatee isa kan dhugoomsa fakkaata jechuudha. Amma kana akka biyyaatti guyyaa tokkotti gara nama 700 olii argame yeroo ammaa kana guyyaatti nama 300 olii argamaa jiru waan ta'eef ani yeroo kam caalaa namooti keessumaa hawaasi keenya maloota itti fayyadamanii kan ta'an tokko walirraa yoo xiqqaate meetirii lama walirraa fagaatanii taa'uu deemuus yoo ta'e akkasumas immoo harka dhiqannaa fuulatti maaskii uffachuun kun afaanii fi funyaan sirriitti haguuggachuun kun baay'ee cimeetti fufuu qaba jechuudha. Kanarraa kan hafe tokko godhanii tokko dhiisuun dhibee kana ittisuu hin danda'u. Amma dogoggorri jiru tokko maaskii keewwatee namni walitti naanna'ee ta'a. Maaskiin guutummaatti ittisuu hin danda'u maaskiin kamumtu. Kanaaf walirraa achiin dirqama jira maaskii yoo godhanne kana ala immoo tuttuqqaa adda addaa booddee namni saamunaadhaan sirriitti harka dhiqachuu qaba. Alkooliidhaan harka qulqulleeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf hawaasi keenya yeroo kam caalaa dhibeen kun babal'ataa jiraachuu isaa beekee dagannaa tokko malee of eeggannoo akka godhudha tokko raamsan ta'uu lammaffaan yeroo ammaa kana namoota dhibee adda addaan qabanii mana yaalaa dhaqanirraa saampilii fuudhamee yookaan saammooti fuudhamee qoratamanii namooti baay'een poozitiiv ta'aa jiru jechuudha dhibee kana. Kanaaf namoota dhibee kamiinuu yoo du'an hin beekamu wanta ta'eef amma qoramee ilaalamutti sirna awwaalcha isaa kan ta'u qabu of eeggannoo guddaadhaan ta'uu qaba jechuudha. Sirna awwaalchi namni walitti baay'atee yeroo boo'ichaas yoo ta'u namni wal qabee walitti maxxanee wal harkisuudhaan ta'uu hin qabu jechuudha. Kun dhibee kana babal'isuu keessaa karaa isa guddaa waan ta'eef hawaasi keenya kanallee beekee irraa of eeggachuun wanta godhu hundumaa sirnaan gochuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhuun qaba. raadiyoo BBC afaan Oromoo caqasuuf jirtu gidduutti ammoo oduu gaggabaaboon isinitti hima. Sa'aatii 24 darban Itoophiyaatti koronaa vaayirasiin nama 409 irratti yoo argamu nama 9 ammoo ajjeese. Lakkoofsi namoota sababa koronaa vaayirasiin Itoophiyaa keessatti du'anii 197 namoonni qabaman ammoo 11,933 gaheera. Afrikaa keessatti haala biyyoota kaan irra caalmaa qabuun ogeeyyiin fayyaa hedduun koronaa vaayirasiin qabamu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Amma dura ogeeyyiin 10,000 ol vaayirasichaan kan qabaman yoo ta'u kunis hanqinni meeshaalee of eeggannoo waan jiruuf akka ta'e WHO'n himeera. Roobii kaleessa Afrikaa kibbaatti namoonni 572 koronaa vaayirasiin du'aniiru. Kunis lakkoofsa namoota guyyaatti du'anii isa guddaadha. Lakkoofsa namoota koronaa vaayirasiin qabamanii gara 400,000 fi kan du'an gara 6,000 qabaachuun Afrikaan kibbaa ardii Afrikaa irratti tokkoffaarra jirti. Lammiileen biyyoota Afrikaa Saharaa gadii gatii xiqqaan intarneetii fayyadamuu akka danda'an hojjechaa akka jiru kaampaaniin Facebook beeksiseera. Kunis daldala gama intarneetiin raawwatamu guddisuu fi carraa hojii uumuun bara 2024tti dinagdeen Afrikaa doolaara biliyoona 60 akka dabalu taasisa jedheera. Paartiin Yuugaandaa bulchaa jiru filannoo pirezidantummaa bara 2021f pirezidantii amma aangoorra jiran Yoweri Museveni kaadhimuusaa beeksise. Pirezidantiin ganna 34f biyyattii bulchan seera umuriin nama pirezidantummaaf dorgomuu daangeessu jijjiiruu isaaniitiin komatamaa turan. Yoo ka injifatan ta'e marroo 6affaaf biyyattii bulchuuf deemu. Qondaalli duraanii poolisii Minneapolis nama gurraacha George Floydin ajjeesuun shakkame Derek Chauvin yakka dabalataan himatame. Inni faatii warraasaa gibira doolaara 38,000 mootummaa dhoowwachuudhaan himatamanii oduun gaggabaaboo isaan kana.
Kaarraaf qopheeffanne isa xumuraarra geenye irraa guyyaa kaleessaa koronaa vaayirasiin shakkamte jedhamuun jiddugala yaala koronaa vaayirasii ka ta'e hospitaala eekaa Kotabee ka geeffaman barreessaan KFO Bodajanee Xaafaa hospitaalicha keessatti kutaa lafa jala jiruutti hidhamanii akka jiran abokaatoon isaanii BBC'tti himan. Obbo Dajaneen shakkamte jedhaman malee vaayirasichaan qabamuun ittiin himamne ka jedhan abokaatoon kun maatiif abokaatoowwan isaaniin akka wal hin agarre achi geeffaman shakkii jedhu qabnaa jedhu kan dubbise Haabtaamuu Tababuuti. Guyyaa kaleessa sa'aatii 3tti nama noormaalii nageenya qabudha. Rakkoo dhukkubaa hin qabu. Sana dura garuu gaafuma jalqaba to'atan sana kutaa isaan keessa galchan suni namoonni 11 koronaadhaan qabamanii mana sana keessaa ba'anii qaamni isaaniin to'ate otoo kutaan sun koronaadhaan qabamuusaa otoo beekuuti kutaama sanatti nama 16 kana galchee manuma kutaa tokko keessa ciibsaa ture. Gaafa kibxataa fayyaa dhedhanii roobii ganamallee fayyaa dhedhanii odooma warri falmattoonni mirga dhala namaa gaafachuutti jiranii toyi kan isaanii fudhatanii deemanii erga geessaniyyuu immoo silaa odoo koronaan qabamee jiraate namni koronaan qabamee kun mana yaalaatti geeffamee yaalamuu osoo qabuyyuu mana yaalaa sin geessine isaan kutaa mana hidhaa mana yaalaa sana keessa jiru kan underground lafa jalatti kutaa jiru keessatti hidhanii hagamma odeeffannoo sa'aatii kana qabutti akkuma inni kutaa sanatti hidhamee jirudha kanan odeeffannoo qabu sirri arguu hin danda'u silaa warri koronaan qabaman yaalii sira isaanii nyaata akka dhiyeessuuf illee hin taasifamaa akkuma kanallee bilbilanii maatii isaanii haala nageenya isaanii kominikeet gochuu danda'u ture inni garuu haalota carraa kanatti illee fayyadamuu hin dandeenye sodaan hin qabnu dhukkubumti mana yaalaa sana jiruyyuu isatti tiraansfer taasifamuu danda'a waan jedhu sana waan tilmaamnu sodaa badaa keessa jirre. Garuu obbo Dajaneen koronaadhaan qabamuun isaanii mirkanaa'eera. Wanti mirkanaa'ee hin jiru odeeffannoon jiru kutaa koronaan namoonni koronaan qabaman keessa turan sana keessaa innis achi keessa waan tureef probabilitii qabamuu danda'utu jira waan jedhuun shakkiidha malee qorannoon adeemsifamee koronaadhaan qabame jedhamee wanti mirkanaa'ee hin jiru. Garuu gama biraatiin immoo hospitaalli eekaa Kotabee kan namoonni koovidiin qabaman itti wal'aanaman maaliif achi geessuun barbaachise kan jedhu wanti gaafattan jira? Sababa isaan ittiin achi geessuu danda'an wanti nuyi beeknu tokkollee hin jiru yaaliif geessine nuun jedhan malee sababa addaa hin barre tilmaamni nuyi qabnu garuu kutaa sana yoo galee sababa dhukkuba koronaan wal qabatee firrillee ijaan arguu akka hin dandeenye abukaattotaan illee wal arguu akka hin dandeenye dhorkuudhaaf itti yaadamee waan taasifame ta'uu danda'a inni shakki qabna. Ani mana murtii deemeen akkaataa firrittiin gaafachuu danda'u gaaffii miti nyaatallee akkatti dhiyeessuu kenninuu dandeenyuu fi haala inni bilbilaan illee unu waliin kominikeet gochuu danda'u haala fayyaasaa akkaatatti wal hubachuu dandeenyu akka manni murtii nu ajaju gaafachuudhaaf dhiyaanna malee waa biraa gochuu hin dandeenyu nuyi sotoo gara mana yaalaa sana deemnee nu dhiyeessanii maatiin dhiyaachuu waan hin dandeenyeef rakkoo kana furra yoo manni murtii nu ajaje karaa kana furmaata barbaaduuf kan nu hidhamne. Sadarkaan dhimmi isaanii mana murtiitti irra gahee maalirra jira yeroo ammaa kana? Sadarkaan falmii mana murtii irratti isaan irra jiran himannaan dhiyaate guyyaa sanatti reeffaa gara mana maatii isaa deemaa jiruuti dura gortanii ittistanii gara magaalaa Finfinneetti akka deebi'u taasisuudhaan jeequmsi akka ta'u taasiftan kan jedhudha. Isuma kanaan wal qabatee yeroon beellamaa guyyaa 10 gaafatame gaafa guyyaa 19tti kan beellamni godhame haa ta'u malee gaafa guyyaa 19 sana beellamni godhame suni sanbata guddaarra waan jiruuf gaafa 20tti tiraansfer ta'uu danda'a guyyaatti aanu akka seerriyeetutti yoo guyyaa ayyaanarra bu'ee guyyaatti aanuudha waan ta'eef guyyaa sanarra bu'a jennee tilmaamna. Isuma sana yaalaa miliqsuufis immoo yaadamee waan jedhus immoo shakkii qabna ammas akka hin dhiyaanneef jechuudha. Sadarkaa qorannaa yeroo beellamaarra jira malee himannaan dhiyaatee qorannaan taasifamee ragaan fuudhamee kamiyyuu hin jiru. Haalli falmiirra jiru yeroo beellamaa gaafachuu qofaadha. Dhaggeeffattoota keenya waan abukaatoon obbo Dajanee Xaafaa nutti himan mirkaneeffachuu fi gaaffii dabalataaf hospitaala eekaa Kotabee ministeera fayyaa poolisii Finfinneef kan federaalaatti bilbilee deebii argachuutti hin milkoofne deebii kan argannu yoo ta'e ni dhiyeessina. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaasa lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saawudiitti hidhamanii jiran ilaalchisee qopheessine sagantaa raadiyoo ka guyyaa boruutiin qabannee ka deebinu ta'a. Kan har'aaf jenne kanuma odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenyaa fi fuula feesbuukii keenya daawwadhaa isiniin jenna. Horaa bulaa.